Lagi uno daw. La ta'uu jettu tokko jira beer sagalee kana sonte maali arsittiiti yoo so ispichaalenjiin hin banamin moo ispichaalenjiin haa banamu Kana mee dubbadhu mee si laalla kana moo ko asina baabur mana kan tani nan bantano ispichaalenjiin osoo hin banamin arsittii diidaa galatoome abibtiiti yaa wallaahi amma lamaan baay'ata waan hundu lamaanii Bakka kanumaan irraa taa'uuf ni yaamaa sun. Akkanan jedhaa lakka. naqaqqabaa arsittiiti yaa wallaahi galatoome Haati firoon haadhiyoos na qaqqabaa. Fayo lalu beta dabba yardi doktara komenti faida dina. Komenti baresi lalu beta fayo. Ma farsi okay. Asli farsi ada sena. Okay dhungadhu achuma. Kisingi nago to ka president mambe gari. Wallahi yalla fo. Wallahi yardi president mambe jara tangari koi. Amma kana irra sintaru amma irra sintaru kai dhungadhu ada sena. Kisingi nana la tallatu wal yanne. Pura yani kenne to yardi taloni pura. Uzi billah. Wallahi ani oli diraba achi pakki ta batawe taredi bawaji. Olen agarro beedami. Ol argu dimne yaade amma yaade. Adabi wallahi kisingi nana la tallatu. Malai berkan ada burratu adab de gesite. Baka aditi bisina purat. Dhungadhu akka ada sena. Abba sena. Ami achuma. Ija qabadhu haadha. Gurra qabadhu bakka. Gurra qabadhu. Baka gizee shannaadhu gattu boko fe. Gizeen shan dhungadhu bakka ada sena achi garagalaa. Indi dibar. Maali di adatti namni. Dhungattu ada sena innu si jala qabataara dhungadhu. Yalla maa golfi. Wallahi sinjiriina. Sinjiriina jettee natti dhaadataa jiru. Haadha firaa wallahi jaartiin irratti baafate. Osoo biyya sinjiriina jettee natti dhaadataa jirti. Na sodaanna jiru. Akka dhungadhu achi garagalaa isinirraa. Yalla. Diddee bar. Ati dhungadhu sena. Amma waan mataa jiraa dhungadhaa. Gizee na wajjin taphatte waan feete dira qabamu. Misi maal? Ati konsool jedhi yaada bika. Ada birratti namitti sodaadhe biroo namoota. Firan qabdu wallahi mootu. Namni kuma Haadha sena gizee shambicha qabdu ture isi. gizee shambicha. Mana biratti sin kenna wajjin taphatare. Anu araba amara video gillecha si kenna jedhaa diddeeba. Wallahi lecha si kennu ture achuma irratti dennaa tiivii si addaalatanii qotu. Haadha biraan miliquufani bakka. Milikiin amma mana gala gizee mana gala gibti. Wal marachaa bula. Didde haadha seenaa garaa jabaattetuma didde. Nabeektu nuti jaarsa keenya qubna garaan kilaasii galfanneeti waan ko'e goona maal goona ija namaa jala. Lukna itti baga didde bakka wallaahi rabbi waliin isinaa tursiisuu dheeradha. Maatii jaalalaa namni kiyya.
bohaartan maatii jaalalaa akkanatti bohaartanii miti. Wallaahi das nama jedhu koomentii ajaa'ibaa bareedaa kana wallah. Amma akkasii mitiin. Haadha seenaa ilmansi adabaa nata haadha seenaatillee haadha firootillee haadha firoo. Miira keessa galanii carcar kingii. Haadha seenaa dhaggeeffadhu haadha firoo haadha seenaa dhaggeeffadha. Kaa adabbii fudhadhu ati amma. Wallah ofii deeni. Wallah ati adduu keenya seeniin ka. Wallah Akkasii dhiiseera. Niisin maqaa rabbii. Mana wallah jira gaarii wallah. Jangan galatoon ulfaadhu. Amma adabbii fudhadhu haadha firoo adabbii fudhadhu. Ashaangulliitti haaraa sana kaa'adhu. Doktora Adabii. Hin qabu ani jedhamu. Inuu nagarre haa uummanni na dheessee deemuuf immoo maal jechuu ammaati haadha seenaa? Maaliif? Inoo funyaan nama akkana godhata. Nama wayii nyaata gahaana dheessitanii deemtanii fi nama wayii sitti hin fakkaanne kan gizee nuti deenyee moo ulfaan dee jiru wayii nu bira ture tokko. Eenyu maqaa waamin kanaas. laa hin waamu maqaa yaadatumaaf malee. Bana amma. Kiran qabu ani wayyoo iyyuu. Naa bakka bishaan dhugeen kana hin taane. Bana amma adabbii dhiisuu fi kana asla. Adaba kana dhiisu. Haadha firoo oduu dhiisi. Yaabbii immoo kan yaadaman. Sare ittiin bishaan dhuguu tar. Adabbii tokkoffaa. Adabbii tokkoffaa. Kai lafa. Hin kaatu. Haadha seenaa. Adabbii tokkoffaa. Ija hidhadhu achi garagali ta'a. Achi garagali ta'a. Adabbii. Jaartitiyya si mo'ate bar. Ndee mirga qaba waan jaartitiyya si mo'atetti mukatitti naqu. Achi garagali ta'a. Garagali fuula. Yalla. Jaar kii. Aboo jaartii dhuguu. Fuulaan achi garagali jedhadhu. Yalla. Dhugaa seenaan adabdu doktor. Wallah bakka taa'u ka'eeti adabuu dhufe. Achi garagali jedhadhu. Gizee hojii taphanne abdii kumee filis nam moosisi wallah. Waan doktor Asliin jedhu argitee firan qabdu naan jedha. Kai adabbii fudhaye. Adabbii walaa gubusi ammoo. Adabbii haati seenaa na adabbi. Qaanii hojii taphanne inshaallaati na adabbi. Jaartii doktoraa hin dandeettu kai abdii hukumeetii miti osoo abbaan fee Joo Baayiden achi jiraate hin dandeettu kai lafa. Akka seeraan jirana taaptaapin godhaa jira. Jaartii nama waggaa hedduun torba baratee danda'u dura mooraal mibbaan laga dhaalle ati daa'ima jettee si jala calqe. Si dursaatti waan ishiiti amma adabbii keessa himadhaa ishiiti nama lamaan natti duulaa hartanii amma. Adabbii tokkoffaa walirra gorreetti qaxaa qanna fira qabdu adabbii tokkoffaa ija hidhatteette. Adabbii lammaffaa haadha seenaa porofaayilii kaata torbaan tokko. Adabbii sadaffaa gizee laayif irraa baate makiina diimtuu haadha seenatti kennite jaartii doktoraa. Bakka gizee laayif irraa baate makiina naa kennite. Inshallah gizeetti namoota asii miti qaba. Namooti isaa dhugaa. Haadha seenaa porofaayilii irra kaayadha bakka irraa bahee. Aga torbaan irraa. Aga torbaanii miti inshallah waggaa irraa taa'u. Anaasi walitti buufee gizeetti namoota miliquu fi bar. Anillee siin dhiisu miti jammu. Siin dhiisu si adaba. Suurma bara shaara masheekin deemnee shaaradha sadiin achitti gaggeessinee sana marran kaadha rakkoon qabu waliin qabna. Awwaan suuraa sin adabu maaddu eebbada malee.
namoosisa hin dhaga'ina haasaa doktor walitti nu buusee deeme. Haadha biraa ta'e isan dhaga'ina ta'e argite garaa laafaa ani miskiina garaa laafaa isaan argite nama lamaan wayyuu jaarsa kiyyana yaadachiistan dhugaa. Wanda an kan dhume nan kanaaf jalaan miliqaanii. Nama lamaan nutti duulan argitanii miti. Abbaan seenaa garaa lamaan laafu seenaa wayii. Ara please namoosis awuuzi billah. Car koggala soon birbaadu. Car naa kutateera dhugaa akka. Please namoosis awuuzi. Firan qabu edaa dhuguma jedhe doktor akkam firan qabdu naan jedhe. Halme yoo as jiraatte filis namootis gizee meeqana adabutti jirti amma. Gatii silaate haadha biroo. Gatii silallee yoo ta'e gizee tokko qofa malee maasimoo yaada seenaa. Laa wallaa namaa turte. Taabtaabinii bersunuyyuu. Bakka taab godhaafe. Amma adabbii fudhu haadha biroo. Kuchi bidiggii dhibba bu'i. Yaa ilaa ilaalle. Nasama duyin jettu ree khalaas akka. Baraachuma hojii dhiibtee gara manaa galta ka'a. Sanuma malee waa biraati miti lammaffaan ho'eshi. Lammaffaa ashaangullitti haaraa sana kaa'adhume. Ay doktor galatoomii wallaahi asli. Sadaffaa hoo? Sadaffaa maaliin godhaani? Kaayi kan galadhu haadha biroo. Waay bakki tan qabu dhugaa osoo mana jiraadheen gangaladha. Garuu hin qabu. Neetworkiin kooti moo kan seetu? Miliqxee fakkaatu siroo. Emiliin en jiraadha seenaa. Natti mul'attu bar. Yoo ati fedhin kaa fedhu nama baay'eedha ka. Dhaqaa kootu jedhaan an itti ergachuu hin danda'u garuu hin argaa erguu hin danda'u nama hojii taphattii na yaanami. Reedii fidii reediin maal irra jira? Warri akkanumaan barreessita. Dhaqaa haadha faaxatiin kootu jedhaani. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنمو sirruufni amma sagaleen keen jiru kanaafi iji hiyanatsaa jira. Munira Taap godhaa waan rabbiin beekan immoo dandeenya. Nasiin akkasiin naqata. Maal jettu baasti? Maal godhatu guyyaa akkam? Wallahi miskiina isaa tapha. Agartanii taaphataan ishii nama qaaneessa.
Namni biraa namni sadi. Hai kagabbannu. Riqicha galee Sadii kenna. namni biraa Lama. Waada bas. riqicha gaabiyyoo galee toomaa. Takka kenna. Waan filaaru. Shee ba'an lama bas. Hawa kan qabdani. Hin banamne si misi. No hin baramne abet. Bane amma gamu. Mun ban. Meeshaa I don't know daga ganjiru. Solina ko dide. Irra deebime. Cancel. Sorry. Thank you. Ani taaptaa hin guutanii taaptaa hin godha. Firri hin jiru. Namni kasibeera. Nama 500. James Ali. Maafunu kiyyan deebisa. Galata. Habi biti kiyyan mana deebisa. Afaan malisan. Kino si deebisa. Galatu hin James. Ulfaadhu. Namoota amma foroon. Namni beeka bushin godhan. Bushin godhan. Akka amma booda diradhee dhufu malee hin taane. Keeppiin narraa deemaa diradhee dhufa kalaas amma booda. Hai wafaa dhufamne. Kopiya. Kopiyan keeppiin. Sabura guys. Sabura. Haati seenaa irraa baatee seenatu ka'ina fakkaate baateera. Isa kaas irratti gubanii mesi. Akkaanti moo? No. Gatti lachi. Moo jira? Jira habibti. Okay. Waan sirratti guban se'ee yube. No, gubani. Giftar rebo sirratti hin kenne hin gani. No, Ayo baka tahu kau ada kamu, sombong mana? Tahu mau ambil isam. Itaatiin meeqaan himesi? Kuma lama on. Bakka 2,000 ol nu galcha. Ya. Kuma lama terus. Riqicha maafilti. Kuma lamaan guutuu wajji. Aku
Maqaa kiyya dhayii inni jettamoo dhayii jettaati. Istaniif dabra baatan iyyuu. Ayyee. Namni biraa tokko guuttanii hin qabdanii galatooma. Okay. ምኑ ችግር የለም ካላሰኝ ያረጋግጥላ jira warri jirtaa ittiin jira kina amma asirratti warri qabdaawwa kuma lama miti namni onnee takkaa kennu hin jiru. Taaptaaf nu godha bakka taaptaaf nu godha. Amma gadi bu'uuf deemu jechuudha. Faayoon duwwaara jirti. Bareedduu baadiyyaa duwwaara jirti. Mootummaadha jaa. Ashi. Ani duwwaara jirti. Jamti yookiin Jamaal duwwaara jira. Rishaan duwwaara jirti. Doktor Abduseen illee duwwaara jiru. Maaloo anallee maqaanatti godhaa dhibbuma lamman tokkoon jara keenya maal. Jaran liqeeffadhaa hoteelii ni kafaltanii warra isin liqeessuu jiraate. Bataam shimno baziru. Enti dirree ol galchitaa. Nama kaashaabii qabu yoo jiraate ittiin ergaatii achumarraa naa erganii kaashaabii nama qabu. Maki emmitii dirree kana ol naa galchita okee fira qaban natti fakkaata firoonni isaa dhufanii emmitii kana akka jarri sappoortii godhanu hin beeka. Dhugaa ol galchita. emmitii dirreen piroofaayila qabattu waliin duwwaayyoo baate bataam shimno. Utaali. Akkasi. Amma faayoo akka ta'e hambifateera Ahmaddiin Jimmaatii fi Abdurrahmaan kan jedhantu hambise. Ministar Huseeniin immoo sanyii Jawaar kan jedhutu hambise. Namoota bira makini toorkii sirreeffadhuuti harkisuu jalqabeeti namoota na galcheedhan. Okay, eenyutu gabbuu yemmuu? Macaasaa Araagaa Shaataa jedhu mana irraa fuudhee ola seenu Abdusee irratti ergaa jedhe. Macaasaa Araagaa nuti godhatu Oromoo. Ani amma gadi bu'uuf ijoollee bakka mana seenu ijoollee taphataa galatooma. Hayya. Thank you, Mikey. Otuu kiraay manaan kaffaliin ol seenanii taphachuun hin danda'amu. Kiraay warri qabdan jaba. Ministar Huseenis otuu kiraay kaffaliin dhokatee seene waan ta'eef amma harkaa fuudha hunda isaanii. Kiraay kafaladhaa hundi keessan. Abdus kiraa mana kana hedduu wittiidha. Okay, wamma qabdan kafaladhaa ammaaf ishee boodatti isinitti jabeessine. Amma waan qabdan kafalaa maqaa kiyya irra gattu qaati. Ministar kafalaa. Oromiyaa biyya koo kafalaa kiraay. Jabaadhaa. Nin guuttadha okay? Guuttadhee hin kafala. Ooyyee. Amma eenyuun akka taphachiifnu Amiin Jimmaa ol ishee kiraay mana Heels. Thank you. Heels kiyya galatoomii. Warri kiraa manaan kafaleen. Ni jirtaa? Warri jira. Okay, kiraay kafali. Kiraay kafali. Inta bobboo keessaa kuma sharafadhee sii kenna tama gara dhadhan. Kiraa mana Abduseedhaaf kafalaa fi qaqqabaati Abdusee irratti narraa osoo hin ta'in Abduseedhaaf kennaafi isaa jira. Manatti kennite bashaasha Abdusee irratti gattu mana seene. Beekaa goote manarratti Dhiifama wallaan marraan godhe. beekaa goote wallahi. Annam beekaa nama beekaa goote. Ani inta baddu barka geeba yeroo dura taphachuu kiyyan dhiifama. Maqaa koo irratti gattu qiitii kiraa manaa kafali. San makkinaa dabarsitu gasa. Ande maki maal jechuudha amma? Okay, kafala ammas kan biraa kanneen jiru. Okay. Amma ati taphachuuf mirga guutuu qabda. Oromiyaa biyya koo fira qaba. Okay. Ji'a dhufuun dabala kiraa mana.
Amma ifa ol deebisi nama taphachiisu qabaachuu danda'a. Maaliif yoo gabbuute jirti waan ta'eef taphachiisuu ni dandeessi. Ifaan fira qabaachuu danda'a. Ol deebisiin ifa. Ifa erga Yookiin lakkoofsa. Sina nama ta'anii achirra ta'anii 0-0 ta'anii waan ta'eef. Das Denver da Silva. Well. Welcome. welcome desi. Hai Maki. Akkam jirta? Hai Doctor. Akkam jirta? Nagaadha. Har'as taphadduun jettanii lakkisaa dhiisaa. Taphadhu maal Maal asumara taa'idha malee fira maalii qabdaa taphattaa? Taa'ii asumara taa'ii bashannanee. Doctor kanaaf bu'uun barbaada taphachuun barbaadu. Afiraan qabu. Haayee ifaa kiyya. Ishi. Taa'ii bakka akkas jedhisi yoo tokko akka carraa firri ishii dhufe hin beekamu. Keessan taa'is. Fira dhabeen beeku garuu bara inni. Eda edde uummanni hammaatetti fira gurguddaa dhabe malee fira warra lubbuu hanga ta'e hambisan qaba dasiin. Abdus ani firaan qabu ifii kiyyaa fira ifii ta'uu? Akkaawuntii biraatiin dhoksaadhaan. Abdus fira ifii taata shi. Abdus irra qaqqabite biti fira ifite. Fira takkan qabu miskiina. Akkaawuntii biraatiin fira ofii ta'uun hin danda'amu garuu himanii ta'uun hin danda'amu. Dhoksaadhaan fira ofii ta'u. Akkaawuntii biraatiin fira ofii ta'uun hin danda'ama. Bilbila biraatiin na barbaachisa gosan bilbila kiyya Egaa yoo asirratti himtee immoo ofiifan kennaara jette hin ta'u musunnaadha. Musinnaa. Emotional damage kan jedhamu sana ofirraa hambisuudhaaf dhoksaadhaan akka waan namni biraa sii kennutti of jajjabeetti ta'a dhoksite. Maki nama kan barbaachisa. Tapha lammaffaa irratti illitan. Nama kan barbaachisa. Kunu amma ifaan kiraayii manaa eenyuuf kiraayii manaan kanfalle dhal jedheetu madasiidhaa kenne intini makiidhaaf kennee ifaan. Isaak zeenuu kana ol galchime lakkoofsa tokko barreeffataara yoo fira qabaate. Okay. Muut godhatu goota koo muut godhi jabaadhuuti. Ifaa kiyya. Mangistii. Akkaawuntiin kun ni guddaan na jalaa gubaatti asumaan fooloo na godha. Maakii fooloo deebisaatis. Okay. Viidiyoo waraabbadhaa hundi keessanuu leencatu gadhiifamuuf jira mana kanatti. Akka leenci gadhiifamu natti manii kaane keessaan naa barreessaniiru. Viidiyoo irraa hin kaasinaa hundi keessanuu warri jala taa'aa jirtan. Booda poosti gootu. Waraabbii irra jirtan hundi keessan. Waraabaa warri koomenti leenci gadhiifamuuf Amma si deema. deebisuu hin danda'u ishii gizbooda si deebisa neetworkii keessa sirrii hin jiru ishii. Rakkoon qabu absa. Egaa kabajamtoota keenya tapha jalqabsiisuuf deemnaa. Tapha jalqabsiisuuf deemna yoo fira qabaattan fira keessanitti sheer godhadhaa. Taaptaap godhaa. Taaptaap godhaa. Taaptaap godhaa. Intini puush godhaa fi daqiiqaan jalqabee jira. Isaak zeenuu nama isa jala dhufe immoo giiftiin kennameef hoon jiru eessaa bahee 18 seenee ka'e. Dhiidama seen namoota isa wajjin dhufaa jiranudha dhaan giiftiin si haara bara. Amma kunuu ministeer Hussein Duwwaara jira. Isaak zeenuu Duwwaara jira. Araadaa Kabashaashaa Duwwaara jira. Duwwaan. Oromiyaa biyya koo duwwaadha. Anis doktorri keessan duwwaaran jira. Yoo dandeessan puush godhaa fi makiidhaaf illee anaaf illee. Mee akka neetworkiin makii sirriitti hojjetee namni baay'een dhufu hundi keessa namni 210 kun gizee tokko taaptaappii gizee funyaan makii sana irra gadi godhaa koppiliinkii sana sitti muddaa. Jabaadha. Oromoo koo galatoomii Oromoon hayyuudha. Thank you. Obsitu. Thank you. Jara keenya Jamishaan abaaboo mana keessa gadhiisaa jira. Oromoon hayyuudha. Thank you very much. Doktoraa Kuus godhaa jira jechuudha. Koppiliink godhaa gaa hundi keessanumee koppiliink taaptaap godha please. Namoonni asirra jirtanu maaloo ministeeriin qaqqaba. Ministeer Duwwaadha jechuudha. Ministeer Duwwaadha. Isaak Zeenuu Duwwaadha. Oromoon Bashaashaa Araadaa Kabashaashaa kan jedhu sun Duwwaadha. Oromiyaa biyya koo Duwwaadha. Daqiiqaa tokkittii taftee ni lakkaa jechuudha. Akka jarri fira hin qabne waan barreef gadi lakkoofne ministeeris gadi bu'uuf deema amma. Tokko, lama, sadi,
Ministar Hussein hunda isaanii gadi buufta jechuudha. Namni waa tokko argate hin jiru waan ta'eef bu'uuf deemu. Ministar Husseinis Isaaqiinis dhiifnee gastiirra akkanaan teenya bakka warra fira hin qabne kanaa hojii yeroo keenya hin jechuudha. Sadii Isaaq sheer godhadhu hin jarjarinaa otoo hin taane maal goota asirra raftee fira hin qabdu kunoo. Sheer godhadhaa yoo dhufan isin An akkaawuntiin koo haaraadha naman itti sheer godhuun hin qabu warrumtas jirtan puush godhaa weellisaa keessan hin qaanfachiisina yoo mana keessaa illee ta'e. Sagal Yoo mana keessaa illee teetti. tokko irra deebiin isin lakkaayyee. Tokko lama namni hanga yoonaa 100 argate hin jiru hundi isaanii gabbuuf deemu. Sadii afur shan ja'a torba saddeet Ministar Husseinis duwwaa, Isaaq Zeenuu duwwaa, Araadaa Kabashaashaa duwwaa, Oromiyaan duwwaa. Kanaaf 8 geenya jira. Sagalii hanga gizee 3 lakkoofne. Allahu akbar. Ministar Hussein asirraan bu'uutuun jiru jedhee jira. Amma qeerroo Jawaar Muhammad jabaate. Firan qaba jedhee daratii naffaateera ministar kuno. Sagal jedheen jira. Ministar Hussein an firan qaba jechuudhaan daratii naffaatee qurxummii mana keessa fiiskee jira jechuudha. Ayi sagal 3 yeroon jedhe Isaaq Zeenuus gadi bu'uuf deema. Samira ye thank you very much. Sagal tokko. Sagal tokko. Ministariin kofitti tafa jechuudha. Bashaashaan lafa bu'eetuma yoo taphachiise malee fira qabaataan jiru. Araadaa ka bashaashaan mana makii turuudhaaf carraan arganne. Ayi fira dhabu. Ayi fira dhabu araadaa kiyya maalin sii godha. Kiraayin kafalamaa jiran meeqa abba? Sagal lama. Sagal lama. Sagal sadii dhumachuuf deema. Sagal sadii yeroon jedhe 10 jedha. Ministar Husseiin malee warri kaan hundi isaanii gabbuuf deemu. Isaaq 100 argatee jabaadhaa 500 guutaa fi akka inni hafu yoo feetan. Yoo Isaaq hafuusaa barbaaddan 500 hafuu danda'a. Wanti kana fooloo godha. 500 hafuu danda'a Isaaq Zeenuu amma 100 qabaa. Ministar Hussein 1,000 200 2,000 200 qabaa. Ammaaf sagal sadii jedhee ka'eetan 10 jechuu deema jechuudha. Sagal sadii sagal sadii bu'aagaa wanti isinii gochuu dadhabuun jiru 10 jechuufan sagal sadii jedheen jira 10 jennaan dhumate sagal sadii sagal sadii 10 oo Isaaq Zeenuu hafee jira. Isaaq Zeenuutii fi Ministar Husseiin qofittii tafan jechuudha. Ministar Husseiin fi Isaaq Zeenuutu hafan jechuudha. Thank you giftiana. Dhumatee? Yaa taphni dhumatee jira. 400 argachuudhaan Isaaq Zeenuu qeerroo Ministar Hussein immoo qeerroo kan jiru hundi. Okay, namoonni hedduun akkaawuntii isinii baay'eetu jira meeqa akka qabu. Akkaawuntiin kun kiyya asumaanuu fooloo akka guutaniif asirra kaa'e, okay? Okay. Muutii godhe haa teessu bakka achirra. Makii dubbadhu mee bannaatis. Makii gastiirra. Makii. Makii isin gastiirra jiru dubbattu akkam callistee teessaati. Tuffiidha moo? Jara keenya. Ammas rizqi shaanatu abdiin kutiin abshir firan qaba jechuudhaan ol deebitee jirti. Nama tokko nuu dabale ayyee. Weellisaa keessan akkasin hin qaanessine nan beeka naaf jiraadha furdoo koo thank you. Ummanni ni qaama guyyaa kamisaati du'aa itti jira. Maaloo artistii keessan utuu inni qaamee du'aa irra jiru hin salphachiisinaa bira dhaabbadha. Ministar Hussein akka inni gadi hin buune bareera bakka. Fira jajjabaa jalaa qaba. Kantiibaan magaalaa Dubaay kun fira jabaa qaba jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kantiibaan magaalaa Dubaay 3,200 riikardii mana kanaa qabatee jira. Anaafis puush gochuu dandeessu warri fira kan koo taatan. Anis duwwaaran jira. Amma muutii godhadhaa hundi keessan taphas hin jalqabsiisaa jechuudha. Mee kooppi liinki godhaa. Kooppi liinki godhaa kun wala akkanatti kooppi liinki godhaa yoo dandeessan akkana kooppi liinki. Hadha warri akka Maarqos kunu. Taap godhaa ammoo. Taap illee. Abduu sagaleen kee jiru. Yaa abeebee na beebee.
Maki sagaleen koo